qabxiilee tokko irratti akka Oromootti jechuudha waan deemaa jiru kana akka Oromootti kudaan Oromoon maal godhuu qabaa wanti Abiy Ahmed dalagaatiin jiru kuni maaliif ta'aa kan jedhu akka Oromootitti akkamitti ilaallaa kan jedhu naannoo biraa abbaan fedhe kallattii fedheen naannoo isaa waan ilaallatu hiikkachuu danda'a garuu nuti akka Oromootti akkamitti ilaallaa kan jedhu irratti xiyyeeffanne inni dura fi kan kaasnu maallaqa jijjiiruun maaliif barbaachise Oromoon maal godhuu qabaa kan jedhu. Guyyaa kaleessaa irraa eegalee akkuma agartan Abiy Ahmed maallaqa jijjiiran kan ammootu ofii isaaniitii calleessuu eegaluudhaanii dura bu'aan yookiin ammootu itti gaafatamaan boordiin baankii Itoophiyaa calleessanii maallaqa baasuudhaan itti fayyadamuu eegallee jedhanii baankilee garagaraatiif maallaqa haarawa kana yookiin ammootu nootii haarawa kana akka raabsaatiin jiran Oromoon hundi keessanuu agarree jirra. Achi dura garuuyyuu aktivistoonni garagaraa wantoota garagaraa irratti ibsi kennamaa turedha. Maallaqni yeroo ammaa kana jijjiiramee fi maallaqni yeroo Mallas Zeenaawii jijjiire nootii kana jijjiireen hiikkaan isaa fi maalummaan isaa kaayyoon barbaachisummaan isaa tokko hiyyoo jedhame walitti hin dhufu. Waa walitti hin dhufne kaayyoon isaallee walitti hin dhufu. Barbaachisummaan maallaqa yeroo kanatti jijjiirullee yoo ilaalame completely hin jiru. Zero. Barbaachisummaan yeroo ammaa kanatti maallaqa kana jijjiiruu tootaalii biyyattii ikoonomiidhaan daaraa taate irratti balaa miliyoona maallaqa doolaara qarshii Itoophiyaa 3.7 billion kan asirratti qabadha 3.7 billion dollar Itoophiyaan bir itti baasanii 101 billion US dollar kan ta'u maallaqa kanatti baasanii kana jechuun maallaqa print godhan sanaaf 1/3 qarshii 3 yoo print godhan qarshii takka itti kafaluu jechuudha. Qarshii 3 hojjechiisuuf qarshii takkatu itti kafalame jechuudha. Doolaara 300 print gochuuf doolaara 300 print gochuudhaa fi doolaara meeqaa isaan gaafate doolaara 100 isaan gaafate jechuudha. Qarshii 300 print gochuudhaaf qarshii 100 itti kafalan. Kuni 1/3 itti kafalan. Biyyi guddataa jirtu, biyyi tasgabbii hin qabne yeroo kana keessatti maallaqa hangana ga'u kana dhangalaastee hojii kana hojjechuun maaliif barbaachise yoo jedhame kaayyoo yeroo Mallas Zeenaawii Eertiraadhaan wal dhabanii Eertiraan qarshii Itoophiyaatti fayyadamaa maal abbaa keessanii fiddee sana Eertiraa harka kennachiisuudhaaf ta'a jedhamee kan godhame maallaqni osoo maallaqa jijjiiruudhaan ilmi namaa harka kennatu taate Eertiratu silaa harka Mallas Zeenaawiitti kennataa hin taane. Kanaaf yeroo ammaan tanaatti ammoo Abiy Ahmed maallaqa kana maaliif jijjiirtanii jedhanii yoo gaafatan they don't have any reason. Sababnummaan tokko gahaadha ka jedhee akka mootummaa nama biyya bulchaa jiru tokkotti kan namaaf himan hin jiru. Gara biraatiin namni kun guyyaa aangoo fudhatu qabsoon qeerroon godhe bu'aa fidee jijjiirama fidee warra bobba'ullee bobbaasee warra 4 kiiloo seenullee bifa haarawaan kan 4 kiiloo hin seena jedhee hin hawwin hunda 4 kiiloo erga naqee booda yeroo naqu sanatti Abiy maallaqa Itoophiyaa haa jijjiiruuf miti. Oromoon kan amaanaa itti kennate. Uummanni Oromoo kan nama kana aangoo irra kaaye. Nama kana aangoo irra kaa'uun wanti barbaachiseef biyya tana mootummaa abbaa irree irraa gara mootummaa dimokiraasiyawaatitti ni ceesisaa abdii jedhuun. Sababiin isaas yeroo aangootti dhufan afaan dimokiraatawaa, afaan jaalalaa, afaan tokkummaa, dhiifamaa kana haasawaa waan turaniif kan amanee Oromoon aangootti kenne kanaan silaa gaheen Dr. Abiy filannoo Meey dabre keessa dhufe kana filannoo dimokiraatawaa gaggeessanii biyyattii sana abbaa yookiin ammootu qaama ummanni sun karaa dimokiraatawaa fi filannoo walabaatii fi filannoo kompiitant ta'e gaggeeffame mootummaa sana mootummaa ummanni filatetti akka dabarsu gochuudhaaf. Garuu sun hin taane kan ta'e mootummaan ummanni mootummaa isaaf ta'u akka hin filanne gufuu ta'u nama mootummaan sun mootummaa filannoon caamsaa dabre keessatti silaa godhamu yookiin filannoon godhamuu qabu sun karaa bareedaa ta'een yookiin akka sabaaf tolutti haa ta'u warra jedhe hunda hidhatti guuru ajjeesuu ammas taanaan ari'anii mana isaatii bosonatti galchuu ta'e wanti hojjete kana Abiy Ahmed. Kanaaf yeroo ammaan tanaa maallaqa kana Abiy maaf jijjiire? He knows that this is wanti kuni waan torbaan tokko keessatti ta'e miti. Wanti kuni karoora Haacaaluu Hundeessaa fa'aa ajjeesuudhaan wal qabatee waan dhufe dhugaan jirtu jechuudha. Achi deemtee ilaalte maallaqa hangas ga'u sana diizaayinii bifa haarawaan akkanumatti guyyaa tokkotti yookiin ji'a tokkotti waan hojjetame osoo hin taane karoora yeroo dheeraatiin urga aangootti dhufee namtichi kun guyyaa aangootti dhufe irraa jalqabee
ummata Oromoo yookiin ammootu qabsaa'ota Oromoo akkamitti akka laamshansu roodmaappii mataa isaa keessa kaayatee dhufe aangottee dhufe. So adeemsa kana keessatti hayyoota Oromoo ajjeesuun hayyoota Oromoo yookiin ammootu ija ummata Oromoo ta'an hidhatti guuruun karoorfatee yooma aangotti dhufu. Wanti guddaan jalqaba inni karoorfate maali? Afaan gaarii dubbachuun, afaan nagaa dubbachuun, jaalala dubbachuun, dhiifamaa dubbachuudhaan korboo Abiy Ahmed keessatti qabsaa'ota Oromoo naquudha. Boolla takkatti ummata kana naquudha. Boolli itti inni naqeessa Finfinnee. Qabsaa'ota Oromoo hunda isaanii guuree Finfinnee galchee boolla barbaadatu keessatti yookiin siiboo barbaadatu keessa erga galchee booda kana booda immoo filannoon dimokiraatawaa akka hin gaggeeffamne. Abiy Ahmed aangoon nugusummaa tan amata torbarraa hawwaa ture san tan yoo xiqqaate guyyatti yeroo 2-3 yookiin ammoo yoo xiqqaate minimum 1 time jedhee inni nugusa taata jettee haati isaa itti himaa turte sana galmaan gaachuudhaaf aangoo kanarra ture lagaasii isaa yookiin ammoo leegaasii yookiin kabajaa isaa maqaa isaa addunyaa tan irratti dhiisee biraa darbuudhaaf wanti inni godhuu qabu transitional government ta'uu osoo hin taane pirezidaantii biyyattii sanaa ta'ee mootii biyyattii sanaa ta'ee yeroo dheeraadhaaf jiraatee impaaktii uumee yookiin akkuma waan qabatamaa tokko lafarratti dhiisee dabruu barbaada. Nugusa ta'ee ammoo jiraachuu nugusa jedhanii akka isaaf sagadan akka isaaf salaatan akka isaaf akka amma Daani'el Kibret faati yeroo inni gadi balbala dhaabbatanii akka zamana Haile Sillaaseetitti gadi jedhanii fi ol jedhaniif san ummanni Itoophiyaa guutuun akka nugusaatti akka nama kana laalu waan barbaadaniif akkas akka isaa salaatan barbaada. Sana gochuudhaaf ammoo namoota qaroo ijaa ta'an, namoota hayyummaa qaban, namoota fageessanii ilaalan, namoota walqixxummaa namaatti amanan, namoota dimokiraasii biyya sanaa fi fiduu barbaadan hunda dhabamsiisuun barbaachisaadha. Kana dhabamsiisuu ammoo akkanumaan filannoo dhabamsiisuu akka hin dandeenye beekama. Wanti gootu maali? Shira. Shimallis Abdiisaa fixeera. Poolitikaa jechuun shira xaxuudha. Shira olaantummaadhaan yookiin ammoo shiraan nama biraa yoo caalte siyaasaa jechuun kanaa jedhee Shimallis Abdiisaa isin himeera. Abiy Ahmed shira xaxuudhaan amma qabsaa'ota biyyattii sana keessaa ba'an hedduun isaanii osoo hin hubanne caalee mul'atee fakkaata. Yeroo ammaa tana keessatti caalee mul'ate. Garuu karaa dheeraa yoo deeman hin deemu. Caalee mul'ate kan jennuuf maali? Taaktikii inni hojjete kana osoo itti dammaqanii dura hambisuu dadhabuun jira. Kun ifatti hanqina jiru dhaan ilaalla. Kanaaf amma Abiy Ahmed yoo Haacaaluu ajjeese qabsaa'ota Oromoo hidhatti ni guura. Qabsaa'ota Oromoo yoo hidhatti guure miidiyaalee sagalee Oromoo kana yoo duuche yookiin yoo cufe ummanni Oromoo hin ka'u. Abdiin inni jalqaba qabu sochiin hin jiru. Jawaar hidhamnaan qabsoon uummata Oromoo ni laamshahaa karoora jedhu qabatan. Yoo kana bira dabre hoo oopshiniin nuti qabnu maali yoo jenne protestiin ni gaggeeffama. Beekamaadha. Oromoon karaa ni cufaa. Oromoon sochii ni dhorgaa. Oromoon qabeenya mootummaa kanaa ni barbadeessaa. Barbadeessuu qofaa miti baankii mootummaatitti illee akka fayyadamuu keessatti istiraateejiin jechuudha. Istiraateejii qabsoo karaa nagaa yookiin ammoo qabsoo nagaa karaa nagaa hunda keessa baankii mootummaatti fayyadamuu dhabuun maallaqa keessaa guuruun jira. Kanaaf durumarraa ilaalaa wanti jarri kun goote. Okay. Kana yoo goone kana goona, kana yoo goone kana goona. Garuu maallaqa baankii keessaa yoo baafatan biyyattiin tun biyya hiyyeetti. Addunyaan illee gargaarsa nurraa dhaabde kisaaraa keessa seennaa maal goonaadha. So the option here says maallaqa print gochuu. Maallaqni amma print godhame kun kaayyoon isaa jechuudha. Tokkoffaa maallaqichi akka gatii hin qabaanne taasisu. Gati maallaqni Itoophiyaa amma print ta'e kun ummata sossobanii maallaqa jijjiirraa jedhan malee maallaqa mindaa hojjettootaaf qarshii xixiqqoo kan amma akka galabaatiin lakkaa'amu kana mindaa kafaluu dadhabeera mootummichi. Mindaa kafaluu yeroo dadhabdu maal goota? Warra qabeenya baankii irraa baafatee maallaqa isaanii manatti guuree mootummaan akka hin sochoone dhoorge kana maallaqa isaanii harkatti ajjeesta. Halkan takka keessatti sooressa hiyyoomsita. Because Itoophiyaa keessatti guyyaa Mallas Zeenaawii doolaara gatii doolaaraa qarshii 8 irraa yookiin qarshii 12 irraa qarshii 20 maamu halkan takka galchan qarshiin tokko guyyama takkatti halkanuma takkatti namoonni Itoophiyaa keessaa naggaadeen hedduu kisaaranii bulan. So qabsoo uummata Oromoo kana keessatti yookiin qabsoo sabaa keessatti ga'een namoota maallaqa qabanii abbootii qabeenyaa olaanaa dhugaan jirtu. Dinquufaa wanti irratti xiyyeeffatanii biyya baasanii waan biraati miti. Ga'ee olaanaa qabu. Kanaaf abbootii qabeenyaa kana maallaqa isaan mana guuratanii akka nuti mindaan kafalle akka nuti piroojeektiin xumurre nu taasisan kana maallaqa kana harka ajjeesuu qabna gatii dhabsiisuu qabna murteessa.
Kanaaf maal goona? Namoonni kun maallaqa yoo baankii baasan akkam goonee maallaqa kana baankii deebisiisnaan? The only way is karaan tokkochi isaan qaban maallaqa jijjiiruu qofa. This is the only option beekan. Kanaaf maallaqa kana jijjiiranii ummanni kun jaalatee osoo hin taane dirqamee osoo maallaqni inni bakka gara garaatitti kaate sun waraqaa harkatti hin taane amma wanti of eeggannoo Oromoon godhuu qabu osoo maallaqni kun hojiirra ooluu baate yes waa jenna. Amma booda Oromoon maallaqa mana isaatii qabu yookiin ammoo sabni kamuu maallaqa mana isaatii qabu ani hin jijjiiruu jedhee resist gochuun solutionii miti. Dhugaan jiru. Maallaqni sun ji'a sadii yeroon isaan kennan yeroo ji'a sadii keessa jijjiirtee xumuruu baannaan maallaqa gurguddaa ji'a tokko keessa jedhaniiru. Maallaqa giddu galee hanga ji'a lamaatti. Yoo guddate ji'a sadii keessatti maallaqa namuyyuu maallaqa isaa sana baankii galchee fixuu qabaa. 5,000 ol taanaan maal jedhan? Baas fudhatte kaash gochuu hin dandeettu. 5,000 ol taanaan baankatti diippoozit gochuu qabda. Kanaaf yeroo kana keessatti Oromoon yeroo mootummaan namni aangoo harkaa qabu ji'a sadii liimit godhee ani maallaqa kana hin qabu kana hin calleessu jedhee mana taa'uu filannoon inni qabu kana yoo godhe bu'aan inni qabu maalidha? Bu'aan inni qabu maali? Maallaqichi ji'a sadii booda waraqaadha. It doesn't make any sense. Waraqaadha ji'a sadii booda maallaqa kana ani hin calleessu jettee waan didduu miti kun. Garuu Oromoon bifa kamiin mootummaa kanallee mo'atee maallaqa harkaa qabullee harkatti hin banne godhaa. Ummanni Oromoo biyya jiru abbootiin qabeenyaa biyya jirtan of eeggannoo barbaachisuun tarkaanfii fudhachuu dirqama ta'a jechuudha. Kuni eshurruu waan jennu miti. Maallaqni nama tokko Oromoo tokko maallaqni dullachi kiisa Oromoo takka feetiin baduun barbaadu. Maallaqni sun yoo jijjiirame saba kana fayyada. Yoo jijjiirame saba kana fayyada. Kanaaf Oromoo maallaqa kanarratti wanti nama gaddisiisu maallaqa jijjiiruun akkuma jijjiirutti ta'ee kaayyoon maallaqaa saba hiyyoomsuu abbootii qabeenya daaraa godhuu hiyyummaa jalatti dabarsuuf ifa kaayyoon isaa takkittiin Abiy Ahmed nutti hime kana maal jedhe nama miliyoona tokkoo fi walakkaadhaa ol qabu saamaa zarafaa jedhe. Zarafaa jedhe. Osoo biyya lubbuu qabdu taate osoo biyya namaa taate namni labsii akkasii guyyaa labse aangoo raayit awwee gadhiisuu qaba. Ani osoo jeneraala biyyattii sana bulchu taate Abiy Ahmed halkan san hin bulchu. Dhugaa isin hima. He should not right away tarkaanfiin irra fudhatamuu qaba Abiy Ahmed mataa isaa. Sababiin isaa mootummaan waraanni kaayyoo waraanaa biyya tiksu kaayyoo waraanaa abbootii qabeenyaa warra hujii biyya sana keessatti uuman eegu malee ummata saamuu miti. Abiy Ahmed saama zarafaa makalaakaa ittiin ijaaradhaa jedhe eenyutu maallaqa zarafeetiin namni dhuunfatti maallaqa zarafee fuudhee waajjira galcha kan seerri hin jirre. Kan seerri hin jirre kan mirga hin qabne wantummaan takkittiin hin jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon dhimma kanarratti dhimma diinagdee kana ilaalchisee Oromoon wanti godhuu qabu wanti beekuu qabu karaalee ittiin deemamuu qabu probably yeroo gabaabaa booda straateejiin maaliin Oromoon maallaqa isaa osoo waraanni isa hin zarafne waraanni Abiy Ahmed maafiyaan Abiy Ahmed osoo ummata kana hin zarafne maal ta'uu qaba kan jedhamu irra mari'atamee karaan ittiin straateejiin ummanni keenya ittiin miidhamne bahuu danda'u qaba. Garuu abbootiin qabeenyaa Abiy Ahmed kana sirriitti hubadhaa. Namni miliyoona tokkoo fi walakkaadhaa ol maallaqa manaa qabdu. Probably naggaadee suuqii keessaa qabdu ta'uu danda'a. Every day you have to take your money to the bank. Deposit gochuu qabda baasuu hin dandeettuudha. Waa bituu hin dandeettuudha. Kun ennaan adurwata. Gara biraatiin waa bituu hin dandeettu. Ani mindaa hojjettootaa kafaluu dhabee, ani waan piroojeektiidhaan fixu dhabee, ani waan abbaa hin xumuru dhabee abadan ati jiraachuu hin dandeettu. Ifama. Ati waan kana gochuu hin dandeettu jedhee labsii kana baasuun nama kana akka malee wallaalummaa dhumaa fi akka malee kufuudhaaf qarree irra jiraachuu isaa nama agarsiisa. Waa lamaan kana. Wallaalaa isa dhumaati kufaatii dhumaa keessa galu akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam fiinxarra gahuu isaa isin garsiisaadha. Kanaaf Oromoo be smart at this point abbootiin qabeenyaa Oromoo labsiin isin irratti bahe malee Tigree irratti miti labsichi ka bahe TPLF irratti miti labsichi ka bahe labsichi bahe kuni hubadhaa TPLF
namoonni garagaraa TPLF hin harka kenna no maallaqa jijjiiruun TPLF miti Eertiraa hiyyeetti harka hin kennachiifne kana jala sararaa beeka gara biraatiin Tigreen doolaaraan deemte hedduun isaanii kun ifa beekamaadhaa they have done enough lama ni beekan akka namichi kun maallaqa jijjiirullee akka kennaa miti security'n isaanii hedduu deemaadha lama TPLF baankii mataa isaanii qabu wagaagan baankii fudhattan kanuma kan dhaabbattoota Tigraay kana baankii isaaniif dalagu baankii isaa wajjin dalagu maallaqa isaanii baankii sana galchu baankii san keessa maallaqa baasuu hin dandeettu jettee baankii sana seeraan dhaabuu hin dandeessu gara biraatiin Tigraayin keessa seenee waraanni tokko qonnaan bulaa yookiin naggaadee qarshii miliyoona 1.5 which is what doolaara 26 jechuudha namni doolaara 26 qofa hubadhaa doolaara 26 akka irraa saamtan kanaa oliin qabaata taanaan akka irraa saamtan jedhame waraana onnee qabuu qabtu Tigraayin keessa deemee qarshii kana fuudha shilingii fuudhuu hin danda'u shilingii qonnaan bulaa irraa yookiin naggaadee irraa waraanni fuudhuu danda'u Tigraay keessatti hin jiru abadan hin jiru completely 100% kanaaf ummanni humna hin qabne ummanni yeroo ammaan tanaa mootummaa kana afoo dhaabbatee jiru ummanni dhugamatti tokkoffaa mootummaan tuquu danda'u akka fedhe godhuu danda'u ka humna hin qabne kan qaama isarraa waa tiksu hin qabne eenyu qawwee harkaa hin qabne eenyu Oromoodha kanaaf labsichi bahee saamichi labsame abbootii qabeenyaa Oromoo akka saamamanii fi hiyyummatti akka deebi'an hiyyeessan waan mootummaan jedhe jalatti akka fedhetti isa bituu akka danda'u abbootii qabeenyaa hadha jiran kana dhabamsiisanii abbootii qabeenyaa biroo kanneen isaaniif dalagan baasuudhaaf akka hojjetaatiin jiran ifatti ragaa amma durallee dubbachaa turreerra beekamaadha. Warroonni biyya alaatii galan har'a investoroonni obboleeyyan isaanii ta'anii jiru. Warroota biyya alaatii galanii 4 kiiloo keessatti abiyyiif ergamtoota ta'an kana jechuudha. Maatiin isaanii investara ta'anii jiran. Maatiin isaanii import export keessa seenanii jiran. So kanaafi Oromoon wanti beekuu qabu. Yeroo ammaan kanatti maallaqa sana irratti abbootiin qabeenyaa maallaqa kan kee eeggadhu. Maallaqa kan kee eeggadhu. Warroota baankii keessa hojjetan wajjin hanga dandeetti walii gali. Waraanni manatti sitti dhufee akkas hin saamne. Waraanni manatti sitti dhufee akkas hin saamne abbootii qabeenyaa kana wajjin tooftaa addaatiin walii gali maallaqa kan kee osoo waraanni sin saamne saamuun eegalameera already. Suuraaleen isaanii gadhiifamaa jira. Suuraan waraanni Abiy Ahmed nama zarafaatiin jiru already eegaleera. Naannoon zarafamuu kanaaf adda durummaadhaan itti karoorfatan naannoo jimaan itti gurguramu, naannoo bunni itti gurguramu, naannoo naggaadonni sangaa fi naggaadonni hoolotaa itti jiran warra maallaqa harkaa qabu isaan kana irratti xiyyeeffatameeti. Karoorri kaba'ee warra dammeessu namoota akkanaa kanniin irratti kan karoorfatame karoorri jechuudha. Kanaaf karoorri kuni Tigraayin ilaallatu. Karoorri zarafaadhaa Abiy Ahmed zarafaa saamaa jedhe waraanatti labsii labsu waraanni yeroo balaan gahu saba eega. Yeroo hattuunuu maallaqa namaa zaraftu akka hattuun sun hin hanne sirraa dha'ee hatticha seeratti dhiyeessuu qaba malee waraana in the history of this world seenaa addunyaa kanaa keessatti ummata dimokiraasii barbaadu jimbiinfachiisuudhaaf jedhamee waraanni biyyattii takkaa ummata kana saamuu qaba zarafuu qaba qarshii kana kan argatan saamaa jechuun mootummaan Abiy Ahmed kufuu qarree irra jiraachuu isaanii sin agarsiisa. Kufaatii dhumaa keessa jiraachuu isaanii maali dhiseetan? Mootummaan yeroo kufuudhaaf deemu dhaadannoo heddummaata. In dhaadata. Isaa ol jabaan akka hin jirretti uf kaaya. Itti aanseet baditti seena. Abiy Ahmed yeroo waraana leenjisu waraana leenjisee waraana akkanatti paarkii eebbisna jedhanii waraana yoo nu garsiisan dhaadachuu kun. Badiin itti seenaa jiran amma badiin saamicha keessaa isa tokko badi. Ajjeesuun nama hidhuun namni akka hin dubbanne dhoorguun badi. Qawwee garsiisuun waraana eebbisuun labsiilee adda addaa baasuun maallaqa jijjiiruun wanti kun hundinuu mootummaan kun kufaatii qarree irra gahuu isaati. Kufaatii irra gahuu isaa mallattooleedha. Kana qofaa miti. Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo biyya gadhiisuudhaaf deemu dhaadannoo isaa kan ture አንድ ሰውና አንድ ጥይት እስከቀር እንዋጋለን kan jedhu ture. Lubbuun nama tokkootii fi rasaasni takka hangaaftutti
ni lollaa jedhaa ture. Osoo lubbuun nama tokko Oromoo lubbuun biyyaa sabni dhumatee nama tokkotti hin deebiin osoo rasaasni jirullee tokkotti hin deebiin namtichi kun hangarraa bakka inni bu'ee hin beekamu. Itoophiyaa keessatti deebi'ee wanti inni hojjete hin jiru. Dhaadannoo isaa keessaa kan biraa tokkollee maal ture? Bamaskoot wattanaal barri gabaalleen kan jedhu ture. Foddaadhaan baanee deemnee ulaadhaan deebinee hangarraa hin jiru waggaa 30. Abiy Ahmed yeroo ammaan tanaatti wanti inni irra jiru. Abiy Ahmed yeroo ammaan tanaa wanti inni irra jiru wanti inni godhaatiin jiru yoo laaltan sadarkaa Mallas Zeenaawii yookiin namoota Hayilamaariyaam Dassaaleny fa'aa miti. He is at the same level as that of Mangistuu Hayilamaariyaam. Dhumaatii Mangistuu Hayilamaariyaam irra gahee jira jechuudha. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun ammootu akka Itoophiyaatti akka deemuu hin dandeenye. Heerri biyyattii sanaa akka bixaa hin jirre mootummaan naannoo Tigraay kaartaa isaan qabatanii ba'an san laalaa. Filannoo isaan gaggeeffatan laalaa. Maal jedhaniiru? We are autonomous state jedhanii jiru. State of danda'e, state isin dhiibbaa nurra gaggeessitan sun ta'an akka nuti feenutti isin biyya akka federaalizimii waliin deemtan ta'uu isaa agarsiisuudha agarsiisa. Abiy Ahmed ammoo kana hundaa'uu isaaf galaan jirtu akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam sana koloneel Abiy Ahmed ammas humnaan dhaadachuun kun sirrii miti. Kufaatii isaa isin agarsiisaa jechuudha. Mallattoo biraan eeginaa. Kanaaf uummanni Oromoodha. Filannoon as deemu irraa yookiin ammoo filannoo Itoophiyaa irraa waan gaariin eeggatina. In eeggatina. Filannoo irraa waan gaariin wanti eegamu hin jiru. Wanti gaariin wanti eegamu qabsoo kan kee irraa. Qabsoon kan kee itti fufee itti cime taanaaniin bu'aa gaarii argatta. Bu'aaleen ati argattu keessaa tokko hayyoota kee baasu. Hayyoota kan kee hatattamaan mana hidhaatii baasu. Saamichi Abiy Ahmed sirra labse kun akka galma hin geenye dhoorgu. Takka hubadhaa. Saamichi laalaa hubadhaa. Hayyoota Oromoo hidhee, liidaroota Oromoo hidhee, Oromoo hooggansa malee hambisee, erga namni Oromoodhaaf dubbatu, erga namni sabboonummaa gadi dhaabee biyyattii san keessa sabboonummaan Oromoo akka jiraatu godhee Oromoo afaan isii sagalee isaanii cufe, erga miidiyaa Oromoo sabboonummaa Oromoo fi maalummaa Oromiyaa leellisu cufee booda abbootii qabeenyaa saamu. Abbootii qabeenyaa saamtee hunda siituu hiyyeessa dachaafte. Sana booda hiyyeessi maal qaba? Hiyyeessi gabrummaa jalaa bahuudhaaf yoo qabeenya keessaa ga'ee hin qabaanne, aangoo siyaasaa yoo hin qabaanne, maal qofata jechuudha? Hawaasummaa malee ikonoomii keessaa ni baatu, siyaasaa keessaa ni baatu. Waa sadeen kana ilmi namaa jireenya biyya tokko keessatti hawaasni bal'aan tokko soosiyoo ikonoomikii keessatti, soosaalii hawaasummaa keessatti ga'ee taphachuu baannaan, soosaaluma hawaasummaa keessatti, dinagdee keessatti ga'ee kan taphanne taanaan, siyaasaa keessatti ga'ee kan taphanne taanaaniin kana sadiin keessaa bahe taanaaniin miidhaan inni fiduuf deemu fiidhaa olaana. Kanaaf Oromoo in short kaayyoon keenya Oromoon saamichi Abiy Ahmed baase kanaan akka hin saamamne maallaqni isaas osoo argu inni waraqaa akka hin taane sirriitti hojjedhaa adaraa isinitti haa ta'u. Kana jennee wanti lallabnu hin jiru. Abbootiin qabeenyaa biyya keessa jirtan tokko qabeenya kan kee eeggadhu. Yoo si saama jedhee waraanni tokko kan si dhufu taanaan waraantichi sun waraanni sun yookiin namoota namni uffata yeroo kana keessatti milishaan gandaa saamuu danda'a. Waraana qofaa miti. Labsiin naannoon illee akka fedhe naannoo haa godhuu jedheera. Saamaa jedheera. Zarafaa jedhee jira. Kuni maafiyaadha. Kuni duriyyeedha. Gara kaanii yoo laaltan namtichi kun paastara ture. Abbaa amantii ture. Abbaa amantii ture. Nabiyyi Abiyyeedhaatiin turan ummanni. Amantiin inni hordofu amantiin biltsiginnaa amantii. Biltsiginnaan kana booda dhaaba siyaasaa osoo hin taane dhaaba amantiiti. Warra amantii matsaaf quddusii harka qabatee namni kun hubadhaa. Wanti inni labsaa jiru saamii ka jedhu. Amantii kamtu saamii jedha. Matsaaf quddusii keessatti hin jiru wanti akkana. Kanaaf Abiy Ahmed kitaaba amantii kiristaanaa nama amantii kiristaanaa fakkaatee amantii haarawa ka ummata saamaa, ka ummata ajjeesaa, ka ummata akkas godhaatiin jedhu biyya irra gadhaabaa jira kana beekaa. Hadha namaaf hin galu ta'a. Dubbichi tuni dubbii boru waan biraatiin gadi ba'u garuu amma maal godhaara namoota isatti amanan nama tokkoffaa amantiinis kana sirriitti hubadhaa aangoo inni kennaa jiru argaa. Lammaffaa ilaalcha siyaasaa waan inni jedhu dhuga jettee afoo dhaabbachuu baannaan ni dhaamta. Waan inni jedhu sirri jettee afoo dhaabbachuu baannaan ni dhaamta. Kanaaf uummanni Oromoo, abbootiin Oromoo, abbootiin amantii yeroo ammaa tana keessatti gahee olaanaatu isinirraa eegamu. Qabeenya namaa saamuun
amantii kamuu irratti yakka akka ta'e. Qabeenya namaa saamuun amantii kamuu irratti badii olaanaa akka ta'e. Garsiisuu, barsiisuu. Namni qabeenya kan keessi isaa amantaanaan, ni isaa amantaanaan Oromoon wanti godhuu qabu namicha saamu sana hattuudha. Hattuu sana mataa dhahuun barbaachisaadha. Because hattuudha ka hattuu akkamitti dhiista. Waraanni Itoophiyaa dubartoota Oromoo gudeeduu bira darbee amma mootu abbootii qabeenya gudeeduuf deemaa jiran jechuudha. Qabeenya saamuuf deemaa jiran jechuudha. Hanna deema. Kanaaf badiin Abiyyi Ahmed guyyaadhaa guyyatti dabalaa deemaa jira. Kanaaf yaa Oromoo wanti iyyinuuf Oromoof iyyina. Wanti dubbannuuf Oromoodhaaf. Kanaaf Oromoon yeroo ammaan tana gudeeddaa dubartii bira darbee gudeeddaa abbootii qabeenyaa namaa gaditti deebisuu hamilee cabsuudhaan maraatanii akka namaan alabaan gochuudha. Kanaaf Oromoon kamuu dhimma kana seriously ilaaluun hatattamaan Abiy Ahmed waan dubbate san gadi bahee miidiyaa irratti I am so sorry ummata koo jedhuu baannaan namni kun biyya sana barbadeessuudhaaf akka deemu Itoophiyaa kan diigu Abiy Ahmed akka ta'e sirriitti hubachuu. Namni kun biyyattii diigaa jira. Namni kun badii olaanaa abbootii qabeenyaa irratti dalage. Namni kun ummata gara biltsiginnaa inni jedhu sana yookiin misoomaa inni jedhu osoo hin taane gara hiyyummaatitti akka oofaa jiru arguun barbaachisaadha. Nama qarshii Itoophiyaa yookiin miliyoona tokkoof walakkaa qabu yoo saamte biltsiginnaan ati fiddu maali? Badhaadhinni ati fiddu maali? Maali badhaadhinnummaan ati fiddu abbaa qabeenyaa miliyoona tokkoof walakkaa jiru saamtee. Kanaaf badhaadhinni kun manaa maali? Qilleensarra bamanfas isa jedhan san jechuudha. Malee waan lafarratti hojjetamu akka hin taane galmi biltsiginnaa abbootii qabeenyaa yookiin ammoo namoota qabeenya qaban namoota carraaqqatanii hojjetanii hiyyoomsuu akka ta'e kanaa ol wanti isinitti midhooyitu hin jiru. Kanaan ala namni jiru kamuuyyuu akka Abiy Ahmed barbaadutti biltsiginnaa yookiin ni soorama kan jedhu taanaani nama maal ta'e jechuudha. Nama isaaf sagade, nama isaaf salaate, nama isaaf rabbi si malee hin jiru jedhe qofa ta'a jechuudha. Kun ammoo yakka. Kuni yakka olaanaadha. Kanaaf Oromoon naan kana sirriitti hubadhaa. Namtichi kun biyyattii hiyyoomsuudhaaf karoorfatee ka'ee jira. Ummata abbootii qabeenyaa saamuudhaaf karoorfatee ka'ee jira. Amantii balleessuudhaaf, maqaalee amantii balleessuudhaaf nama karoorfatee ka'e. Kanaaf Oromoo maallaqa kan kee irratti maallaqa dinagdee keetiin eeggadhu, qawwee keetiin eeggadhu. Maallaqa kan kee qawwee keetiin eeggadhu. Qawwee kan keetiin eeggadhu. Namicha maallaqa si saama jedhee si dhufe hin dhiisin ofirratti. Maallaqa kan kee baankii galchitee diipooziit godhuu qabdaa. Opshiniin jira natti hin fakkaatu ji'a sadiin kana keessatti. Yoo wanti biraa ji'a sadii kana keessatti mootummaan kun daaraa ta'ee aangoon isaa September 25 booda seeraan aangoon qabu. Seeraan aangoo waan hin qabneef September 25 booda guyyoota muraasa booda jechuudha. Aangoo seeraa waan hin qabneef amma maal godha jechuudha? Seer dhabummaa labse. Yoo Abiy Ahmed deeggaruu baattan ani aangoo irra deeme taanaan ani waraanni akka isin saamu labsee jira. Waraanni akka isin saamu labsee waan jiruuf ofii keessanii barbaaddanii waraanni isin saamee haa jiraatu kana booda mindaa kafaluuf illee hin qabu isinitti meera. Isinitti meera namichi kun. Kanaaf Oromoon waan kana akkuma salphatti waan laalamu osoo hin taane seriously counter attacking godhamuu akka qabu Abiy Ahmed yeroon isaa aangoon isaa dhumateera aangoo kana gadhiisee osoo balaan biraa hin dhufne namni biyyattii kana karaa nagaatitti ceesisu mootummaan atattamaan qaamni mootummaa waan kana responsibility fudhatu qaamni addunyaallee interfere gochuu akka qabu hatattama. Sana ta'uu baannaan Itoophiyaan yeroo ammaa kana disaasterii guddaa keessa seenaa jirti. Disaasterii guddaa isiin keessa seentu kana keessaa baasuudhaaf wanti danda'amu hin jiru takka itti gallinaa jechuudha. Takka dhoqqee seennaan namni dhoqqee sun baasu hin jiru hanga horofni yookiin ganni kun caamutti jechuudha. Kanaaf Oromoo of eeggannoo barbaachisu maatii keessan gorsaa maallaqa isaa haa eeggatu yoo ka jijjiiramuuf dirqamu taate baankii kam dhaqee jijjiiradhaa kan jedhu baankii kam dhaqee diipooziit godhadhaa kan jedhu Oromoon sirriitti ilaalee murteeffachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Inni biraa dhimma hayyoota keenyaati. Oromoon kaayyoon Abiy Ahmed kaayyoon isaa Oromiyaa waan jedhan balleessu sabboonummaa balleessu. Kan jala sararaa beeka. Waa lamaan kana kaayyoon isaa sabboonummaa ni balleessita Oromiyaa ni dhabamsiista. Sabboonummaan yoo jiran Oromiyaa naannoo wanti jedhamu hin jiru. Gamana akka feete kukkutteet Oromiyaa jiraachisa Oromiyaa dhabamsiista. Kanaaf uummanni Oromoodhaa
ammas taanaan hojii hojjetaatiin jirtan bakka hundatti itti fufa hayyoonni Oromoo hatattamaan mootummaan kun September 25 yookiin ammoo the last Monday of September kan isinitti hubadha. መስከረም የመጨረሻው የመስከረም ሰኞ የመጨረሻዋን ሰኞ የመስከረም የመጨረሻዋ ሰኞ በኋላ ወተካ አንጎን ቀቡ ባቲን ፉልባና ዊጠተ ዱማ ባቲ ፉልባና እራ የገሌ ሞቱማን ኩን መርገን ቀቡ ሞቱማን ኩን ሞቱማ ሴረ ቀቤሳ ሚቲ ሞቱማን ሴረ ቀቤሳ እንታን ሂደምቶota siyaasaa mana hidhaatitti guureetiin harkaa qabu kana maal godhuu danda'a kan jedhu gaafii guddaadha. Gaafii guddaa rakkisaa ture, dararaa ture, mana dukkanaatti dhaa ture, wal'aansa fayyaa akkan arganne godhaa ture, kophatti baasee rakkisaa ture. Amma hanga dhiyoo kana akkas ta'e waan xiqqoo lallaaffisuun mul'ata. Because haadatu dhufee morma gahee jira. Mootummaan Abiy Ahmed mandee isii dhumaa tabaatii fulbaanaa booda seera qabeessaa miti. Nama kamiyyuu taanaan waraan ati ammoontuuf qopheessuu qabu mootummaan seera qabeessaan jechuun waraanni Abiy Ahmed akka feetanii zarafaa jedhe kun ofii kofaa jira. Yoo ummata kana saamtan maallaqa sanaaf yoo jettan na filadhaa, na wajjin dhaabbadhaa. Ummanni na wajjin dhaabbachuu baannaan biyyattii tana daaraa godhee ofiillee lixaadha. Filannoon isaa isa kanaafi yeroon aangoon isaa dhumatetti waraanaaf ajaja akka kanaa kana kennuun yakka olaanaa inni ummata Oromoo irratti hojjate salphina olaanaa sadarkaa addunyaatti mootummaan Itoophiyaa keessatti illee amma dubbatamee kan hin beekne yeroo duraatiin mootii kashalabbeetiin mootii sammuu kashalabbeetiin jiraatuun biyyattiin sun bulaa jiraachuu isaa ragaan kanaa waliin jiru. Kanaaf Abiy Ahmed maafiyaadha. Maafiyaadha. Caasaan inni keessa ture kun nama saamuun kun maallaqa kennuudhaan ka hojjetaatiin ture caasaan basaastummaa isaa jechuudha. Muuxannoon basaastummaa inni qabu achi keessa. Kanaaf yaa Oromoo hayyoota kee baasuu irratti xiyyeeffadhu. Oromoon hoggansi Oromoodha hayyoota mana hidhaa kana jiran fedhu dhaaba kamuu irraa hidhamu isaan san ka Oromoo hogganu hoggansi Oromoo akkuma amma Maandeellaan fa'aati mana hidhaa keessa ta'aniitiin Oromoo hogganaa turan har'allee borullee hoggansi Oromoodha. Hoggansi qabsoo Oromoodha. Miseensonni ABO mana hidhaa keessa jiran miseensonni dhaabbilee siyaa KFO mana hidhaa keessa jiran hundumti isaaniitu Oromoodhaaf hoggansa. Kanaaf hoggansi kun dhibbaa dhibbatti hanga mana hidhaatii bahutti Oromoon qabsoo isaa akka mootummaan kun dalagaa hin dalayne gochuun barbaachisaadha. Kana booda baankileen Itoophiyaa yeroo isaanii dhabamsiisuun barbaachisaadha. We need to shut down the banks. Dhugaan jirtu kan baankileen Itoophiyaa yookaan cufamuu qaban. Yoo san ta'uu baate ji'a sadiif harka si kennachiisuuf deema namichi kun maallaqa kana jijjiiruuf jechuudha. Kanaaf baankiin kun osoo hojii kana eegal yookaan hojii kana baankicha kun akka hin eegalle dhaabsisu yoo san ta'uu baatte ammootu maal goonaa kan jedhu hatattamaan ummanni Oromoodhaa maallaqa isaa harka isaatii baasillee taanaan kisaara guddaa. Maallaqni Oromoodhaa hanga dandamee Oromoo harka turuun dirqama ta'a. Abbootii qabeenyaa harka turuun dirqama ta'a. Kana gochuudhaaf ammoo baankiin hojii dalaguu dhaabuu danda'u qaba. That's only option ammoonti lafa jiru. Baankiin hojii dhaabee mootummaan kun yeroon isaa dhumatee jira. International communityin akka interfere godhan Afrikaa Union kan jedhameetiin Afrikaa Indinat maal jedhanii akka achi taa'u symbolic wanti maqaa qofaa sun akka achi godhan gochuun dirqama ta'a. Kana gochuu baannaan adeemsa amma karoora amma qabame kana tooftaa addaatiin marii addaatiin jala ba'uun barbaachisaadha. Kun ammootu gariidhaan mariidhaan maal godhamuu qaba kan jedhu I'm sure yeroo gabaabaa booda hayyoonni Oromoo mari'atanii kallattiin kaa'uun barbaachisaa akka ta'u natti mul'ata. Inni biraa Oromoon kamuyyuu kan beekuu qabdan. Oromoon kamuyyuu kan beekuu qabdan hayyoon Abiy Ahmed waa lama. Oromoo hayyuu malee hambisu. Oromoo hoggansa malee hambisu. Kana wanti isaa hayyoon isaa inni dura. Sana booda sabboonummatu waliin du'a. Sabboonummaa waliin duunaan Oromiyaa waan jedhamu kana du'a. Guyyaa Oromiyaan duute abbaa fedhetu si dhiita. Abbaa fedhetu si taphata. Namni sabboonummaa jedhu akkuma dargiin cafacafaa ture sana qabsaa'ota isa afoo dhaabbatan cafacafaa ture sana Abiy Ahmed illee guyyaa aditti kana godhaara. Kanaaf Oromoo qabsoo kee jabeessi. Qabsoo kee jabeessi. Manatti hin galin. Manatti hin galin. Akkuma mana galteen hammeenyi tooftaa jijjiiratee diinni kun umrii isaa dheereffataadha. Kanaaf adaraadhaan uummata Oromootiif dhaamu Oromoon yeroo ammaan tanaa
kan biyya alaatii fi biyya keessallee jiran hundumti keessanuu Said live jira. Live jira siyaadee live jira. Aye, thank you. So wantoota ta'uu qabu kanneen jechuudha. Waan godhuu qabnu hatattamaan mariin bifa addaatiin mari'atamee saba Oromootiif kallattiin hatattamaan kaa'amuu qaba. Kun ammoo yeroo osoo hin fudhanne halkanii guyyaa irra hojjetamee kallattiin taa'u jiraachuus barbaachisaadha. Kana yoo goone ammootu Abiy Ahmed umriin yeroo isaa dhumatee waan jiruuf Oromoon biyya jirtutti uf qopheessidha. Umriin Abiy Ahmed dhumatee jira. Waan mana kan kee ittiin tikfattu, waan diinagdee kan kee ittiin tikfattu, waan maatii kan kee ittiin tikfattu ulee hatattamaan qabaadhu. Because Abiy Ahmed waraana leenjisee qe'ee hundatti gadi dhiisee si saamsisuudhaaf deemaara. Kuni waan nuti kalaqnee miti. Isatu ifatti jedhe. Waraanni ji'a ja'aan 30 hanga dhiyoo kana leenjise kaayyoon isaa abbootii qabeenyaa saamu. Kaayyoon isaa nama maallaqa harkaa qabu saamu. Kaayyoon isaa ummata Oromoo ka barbaade ka afoo dhaabate ajjeesu. Kanaaf Oromoon yoo waan kanaaf of hin qopheessinee bakka jirtutti maallaqni ati harkaa qabdu kan ulee ittiin bitachuu ati dadhabdee garaa hidhattee birateetti mana dhufee galgala uleedhaan si sodaachisee sirraa fudhachuuf deemamu. Kana clearly hubadhaa. Maallaqni ati uleedhaan hin bitattee qarshii Itoophiyaa 20 yookiin 30 baastee uleedhaan ittiin bitatte. Ittiin hin bitadhu jettee ati harka baattee osoo teettu waraqaa si harkatti hartaakka. Osoo ati maallaqa harka qabattee jettu sababa ati ulee harkaa hin qabneef sababa ati ofirraa waa laalessuu hin dandeenyeef waan ati harkaa qabdu durriyyeen sirraa fudhattee deemuuf deemti. Kanaaf falli si harka jiraadha. Falli si harka jira. Kana clearly hubadhu. Kun wanti godhaniif maali? Qabsaa'ota Oromoo, ija Oromoo, qaroo Oromoo, hidha guuranii Oromoodhaaf namni hin dubbatu hin jiru jedhaniiti. Garuu Oromoo akkasitti Oromoon cabuu hin danda'u. Hin danda'amu sun abadan. Abiy Ahmed humna waraanaa abdattee ummata Oromoo ni cabsaan guyyaa dheereffachuu dandeetti. Umrii dabalachuu dandeetti. Garuu ammootu abadan Oromoo cabsitee sabboonummaa Oromoo cabsitee jiraachuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Oromoo, the only way that you can protect karaan ati dinagdee kee ittiin tikfattu, qabeenya kan kee ittiin tikfattu, labsii mootummaa Abiy Ahmed ka ummata nama maallaqa kanaa ol qabu saamaa jedhee inni sirratti labse karaan ati ofirraa ittiin eegdu namichi si saamuuf dhufu ulee qabatee dhufa. Atis ulee qabattee yoo eegdu dirree irratti yoo inni garaan sitti dhiyaate ati takka yoo ati goote ganda sana uleetu jira jedhee sitti hin dhufu. Dhumate beekaa sodaan hin barbaachisu kana booda. Ganda sana uleetu jira. Uleen jiraachuu beekee qe'ee kan kee akka hin dhufne godhu. Yeroo gara mana baankii atillee deemtu konkolaataa kan keetiin dhufeegi. Ulee kan kee qabadhu dhufeegi. Yoo jarri si dhufan abadan natti hin dhiyaatan. Ani baankii deemuu jira natti hin dhiyaatan jettee ulee kan keetiin falmachuu danda'u qabda. Kana ta'uu baannaan saamamuuf deemta. Osoo agartu maallaqa kan kee dhabda. It's already started. Already jalqabaniiran maallaqa guurachuu suuraaleen already faca'uu eegaleera. Kanaaf yakkamaan namni itti gaafatamu ammoo international courtii namni dhaabbachuu qabu Abiy Ahmed. Kanaa ol yakki biyya irratti dalagamu hin jiru. Kanaa ol labsiin hamaan biyya irratti labsamu hin jiru. Kanaaf Oromoo aktivistoonni Oromoo waan kana warroonni advokeesii irratti dalaydan Abiy Ahmed waraanni biyyattiidhaa biyya akka saamu labsuu isaa qaamolee mootummaa hundaan qaamolee addunyaa hundaan ga'uun qaamni addunyaa bulchu America is responsible. Kana sirriitti hubadhaa. American siyaasaa Itoophiyaa keessa gaggeeffamuuf responsibility fudhatte. United Nations responsibility qaban. World Banking responsibility qaban. Ummanni kun maallaqaan fandi godhaa jiran. European Union responsibility qaban. Bakka jirrutti mootummaan kun clearly kun ummata saamaa jedhee labse jennee hiriirri bal'inaan State Department biyyoota gara garaatti jechuudha. Bakka jiru hundatti Abiy Ahmed kunooti. He's a mafia. Wanti inni labse ummata irratti kana mootummaan kun hatattamaan Abiy Ahmed hatattamaan aangoo irraa akka bu'u qaamni addunyaa ammootu hatattamaan interfere akka godhu hatattamaan jidduu seenee mootummaan kun saamtotaan biyya saamtotaan akka hin ficcisiis ummata biyyattii sanaa kisaaraa keessa kan galchine namoonni investimentiidhaaf biyya sana seenan hubadhaa waan takka. Warroonni biyya alaa irraa investimentiidhaaf biyya sana seenan ammas taanaan kanneen keessattuu lammummaan isaanii lammii biyya alaa ta'an mootummaan kun labsii saa akka nuti saamamnu nurra labseedha jettanii mootummaa biyya alaa kanatti himuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf Oromoo jabaadhaaf hojii guddatu nu eeggata.
hojii guddatu nu eeggata lafarratti wanti hojjetamuu qabaadha. Biiroo keessa teennee duraan maalii wanti kun nurraa dhumate jennee yaandee turre hanga tokko addunyaan nu dhagaan jennee yaandee turre hojii garaa jalaan duubaan hojjetamu bal'inaan hojjetamuu qabna jennee yaadne amma garuu imbaasii Itoophiyaa qofa cufsiisuu osoo hin taane imbaasiileen biyya garaa garaa irra warri akka United Nation, World Bank, IMF, NATO including NATO warruma waraanaan addunyaa tana to'atu hunda waajjira isaaniitti deddeemuun waajjira isaanii irratti Itoophiyaa irratti balaan dhufuuf deemu biyya Afrikaa keessaa baay'ina ummataatiin sadarkaa lammaffaa irrattu keessattuu East Afrikaa biyya jirtu biyya population hanganaa kana qabdu interfere godhuu baannaan mootummaa labsii akkanaa nama labse callisanii ilaaluun isaanii yakka mootummaa ummanni kun badiin erga dhalatee booda kaayyoon isaanii inni guddaan kan ittiin beekaman protection osoo badiin hin jenne garuu guyyaan kun dhumate taanaan badiin biyyattii keessan keessa dhufu labsii Abiy Ahmed kana wajjin akka wal qabatu addunyaan akka beektu gochuun dirqama ta'a. Oromoon ammoo kanaaf awweer ta'ee eeggachuu. Namni kun waraanamaaf nurra labse. Ani kufaa jira, ani lixaa jira, saamaa biyyattii diigaadha. Ka Abiy Ahmed jedhe waan biraati miti. Osoo biyya namaa taate aangoo gadhiisaa raayit awweer sa'aatii 24 keessa namni kun. Osoo biyya dimokiraasiin jirtu taate, osoo nama sabaaf yaadu taate. Am sorry jedhee yooma san dhiifama gaafata. Yaada siyya kaasee jedhee gaafata. Kuni garuu maafiyaadha. Duriyyeedha. Naggaadee hashaattu labsii akkanaa namarra baasa malee namarratti namni sammuu qabu namni ani baradhe jedhu namni ani biyya bulcha jedhu namni ani nugusa ta'uu hawwa jedhu waan akkanaa kana labsuun salphina olaanaadha. Kanaaf Oromoo kana gadi fageessaa kallattii garaagaraatiin aktivistoonni kennallee irratti hojjedha. Mootummaan kun September sanyoo yookiin the Monday, the last Monday of maskaram akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Maskaramii guyyaa dhumaa baatii maskaram jedhamtu mandee isii dhumaa booda aangoo hin qabu ufii deemaa waan jiruuf maallaqa waan dhabeef maallaqa jijjiiree maallaqa kana fudhatee deemuuf this is the money that he is going to buy dollar with kana sirriitti wadha saamichaaf maallaqa saamanii akkuma warra amma duraa biyyaa bahuudhaaf tooftaa uummatan kun akka hin milkoofne gochuun ammoo dirqama keenya haa baanu kana keessatti ammoo kun dhimma Oromoo qofallee osoo hin taane sabaaf sablammoonni dhimma kana akka sirriitti hubatan warroonni afaan garaagaraatiin hojjettan irratti hojjedha. Har'aa fi ergaa koo hin dheeressu kanumaan nu haa ga'u nagannaa jiraadha. Inni biraa wantoonni garaagaraa kan irratti deebinee mari'annu kan sabaaf olii ibsuu dandeenyu waa hedduutu jira garuu dhimma hayyoota Oromoodha sirriitti irratti hojjedha. Hiriirri biyya alaatti gaggeeffamu kun Abiy Ahmed mootummaa waraanaan saamaa ummata zarafaa jedhe kana saaxiluun hojii keenya guddaa ta'u hayyoota keenya baafachuu sabboonummaa Oromoo akka hin diigamne gochuu manni barumsaa yeroo banamu afaan alagaa yookiin afaan diinaa kutaa tokkorraa eegalama jedhame san akka hin deemamne gochuu inni biraa kana wajjin wanti Oromoon dagachuu hin qabne dhimma barattoota yuunivarsiitiiti. Barattoonni yuunivarsiitiidhaa Oromiyaa keessaa bahanii akkuma Jawaar Mohaammed naannoo Amaaraatti nu haa hidhamu jedhanii hawwan barattoonni Oromoo ammas naannoo Amaaraa keessa akka dhaqan hosteejii godhatanii isaan qabatanii uummata Oromoo rakkisuudhaaf paartiin biltsiginnaa naannoo Amaaraa bulchu murteeffatanii jiran. Kanaaf ilmaan Oromoo barattoonni Oromoo lubbuu keetii fi hosteejii taatee Oromoon achis wajjin rakkatu takkaawuu ammootu barnoonni bilisummaa boodallee jenneerra. Yaadatte yoo ta'e zamana nuti barattoota keessa turre barnoonni bilisummaa boodaan jedhameera. Barnoonni bilisummaa boodaan. So barnoota kana fuutee harka keetiin naannoo sana dhaqxe taanaaniin mootummaan Abiy Ahmed wanti sii godhu tokkollee akka hin jirre beeke. Namni tokko hanga ammaa barattoota yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessan rakkataniif du'aniif namni itti gaafatame hin jiru. Yeroo isaan achirraa yeroo dabruun galchaniiyyuu warra diyaaspooraatti itti rakkatee ijoolleedhaaf maallaqa ergaa ture akka gara mana maatii isaaniitti deebi'an. Isaan birootiif ammoo mootummaan naannoo Tigraay yoo fudhattan ijoollee isaanii dhaqee seeraan jalqabumarraayyuu ijoolleen naannoo keenyaa naannoo Amaaraa keessa akka hin baranne akka hin deemne godhe. So Oromiyaan ammoo warri Oromiyaa bulchaa jiru dhimmi barattoota Oromoodha. Barataan yuunivarsiitii tokko yoo du'u qabsaa'aa isaaniin mormu xurraa du'e jedhanii waan lakkaa'aniif jaraaf gammachuudha. Barattoonni Oromoo naannoo Amaaraa keessan rakkachuun Shimalis Abdiisaatiif gammachuudha. Taakkalaa Uumaatiif gammachuudha. Kana dhugaa jirtu walitti himuun barbaachisaadha. Yoo dhugamatti
kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa, caffeen Oromiyaa, ilmaan Oromootiif kan yaada yoo ta'e, ijoollee Oromoo fuudhanii naannoo Amaaraa Steeta jedhamu san keessatti hosteejii ta'uu hin qaban. Sababiin kana jennu ummanni kun Jawaariin naannoo Amaaraa keessatti haa hidhamu yoo jedhan Jawaariif keerii yaadaniitii miti. Jawaariin forever anytime they want ajjeesuuf dhuma irratti ammoo lubbuu qofa achi jiraachisanii achi keessa akka inni hin baane sabni Oromoo forever abdii akka kutatu gochuudhaaf qunnamtii saba Oromootii fi Jawaariin jidduu jiru kutuudhaaf qunnamtii maatii Jawaarii fi maatii Jawaarii jidduu jiru kutanii sana booda Oromoo taphachuudhaaf. Kanaaf wanti akkanaa akka hin taane Oromoon jabaachuu Oromoon ejjennoo tokko qabaachuun yeroon isaa ejjennoo tokko ani dhaaba kanaa dhaabasanii dhaabbileen siyaasaa biyya galan hundi isaaniitu waan ta'an argaa jirtu. Kanaaf Oromoon akka Oromootti yeroo dhaaba siyaasaa dhugamaan gadi dhaabbatee siif falmatu dhabetti wanti godhuu qabu ejjennoo tokko qabaachuu qeerroo isaa bira dhaabbachuu qeerroon isaa mootuu afaan tokko ta'ee diina kana ofirraa buqqisuudhaaf wareegama barbaachisu kafaluun yeroon isaa amma. Yeroon isaa amma. Mootummaan kun akka inni itti deemaa jiru sossobee laaffisee mana murtiillee waan gaarii waan hojjetaa jiran fakkaatu amma. Gadhiisaa jennee irra nuti. Hubadhaa. Jalqaba hidhamtoota siyaasaa Friday irratti koortiin jedhu waan deemaniif Friday gadaa dhiifamu yoo jedhame wiikindii akka achi turu beekama. Kunis the system shira Shimallis Abdiisaa jedhu santu kana shira siyaasaa beekuu barbaachisaa kan Shimallis Abdiisaa jedhu. Isa kana. Kanaaf shira kana mo'achuudha. Oromoon tokko harka kennachuu dhabu. Harka kennachuu dhabu. Ka harka isaanii harka jiru ammootu halkanii guyyaa hojjennee hidhaa san keessaa baasuudha. Kana target number 1 godhadha. Barattoonni Oromoo barumsichi guyyaa sitti hafe. Yoo Oromiyaan akka naannoo Tigraayitti nama saba isiitiif yaadu argatte, hoggansa saba isiitiif yaadu argatte, at any time aangawaan as dhufu sun bara kana ani yuunivarsiitii sana hin deemu yoo jettee murteessite at any time guyyaa Oromoon bilisoomte barataa qarsoodhaaf jecha naannoo Amaaraa deemee hin baradhu jedhee murtii murteesse at one point gaafin keessan deebii ni argata. Carraa yuunivarsiitii walaba seentanii barachuudha guyyaa sana ni argattu. Ammaaf garuu lubbuu keellee wareegdee maatii kan keellee darartee saba kan keellee darartee diina keenyaaf ammoo hosteejii taatee Oromoo akka hin rakkisne kana sirritti itti yaada. Warroonni lakkii dhimma kennaa miti. Labsii kana yaamicha nuti isinii goonu kana diddanii naannoo Amaaraa seentan ofii barbaadanii dhattan. Kana jala sararaa beeka. Barataan Oromoo naannoo Amaaraa deemuun qabsoo uummata Oromootitti taphachuudhaan kana jala sararaa hubadha. Jala sararaa. Ummanni Tigraay, hawwan Tigraay, ilmaan keenya achi deemanii du'uun qaban yoo jedhan haati Oromoo hoo maali? Maali haati Oromoo? Garaagarummaan haadha Tigraay fi haadha Oromoo jidduu jiru akka dubartii garaagarummaan jira tokko hin jiru. Garaagarummaan jiru garuu mootiin yookiin ammootu mootummaan Oromiyaa bulchaa jiru kan sirna nafxanyaa deebisee ijaaru. Mootummaan TPLF garuu kan ummata Tigraay sabboonummaa ummata Tigraay itti aman ummanni Tigraay ammoo of danda'ee akka jiraachuu danda'u qaban. Garaagarummaan kana. Inni kun ergamtuu Milinik, inni kun ammootu ani ergamaa saba kiyyaa ta'aa jedhee kan hojjetu. Kanaaf barattoonni Oromoodhaa dhibbatti yuunivarsiitii naannawa sanaa filachuu irraaf qubasattanii akka garas hin deemne. Garas yoo deemtan ammootu Oromoodhaan booda yoo rakkattan hin iyyinaa. Booda galtee isin irra galuuf hin dubbatinaa. Afaan keessan ukkaamamaa yoo garafamtan garafamaa. San ta'uu baannaan akka garas hin deemneen jala sararaa kana qabadha. Hardhaaf kana ol hin dheeressuu haasawaa dheeressuun warra biyyaatiif illee waan kana dhageeffachuun rakkisaa waan ta'uuf asirratti dhaabaa. Naa jiraadhaa guyyaa gaarii garuu sagantaan dabree walitti deebinaa nagaatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.